Tole. Maatii jajjabina. Aye, galatoomii. Amiin. Abbaani One day. nuti rakkaatoo birri isin galaa jira? Uleen nuti irraa gaafadhu qarshiin si qaqqabaa jirami? Sirriitti galaa jira. Kan dubbatamu. Abbaa maddii namni biran jiru namni silaa isin gargaaru ni jira. Silaa nama tokko kan silkii ilaalu seenu jira moo seenaan jiru? Seenaa jira ilaalaa jiru jenna. Okay. One day. Resitiin nu garsiisuu hin dandeessaa? One day. Okay. Ish. Ayyee warri amma bartanii warri lakkoomsa lama barreessan warra risiitii galchitanii risiitii nu garsiisuu deematu lama barreessa. Warri immoo hin galchine isiniif himna jechuu akkaawuntii. Ustaanii lama barreessina lama warri barreesse warra galchee jechuu. Akkasitti walii haa gallu yaa uummata. Siifillee haa dhugu. Dursee jajjabina siniyaawwa eenyuma qaanshii micooneen shinaati mana shirra waan ta'eef fudhadheen asii tininatti niitiin shinaan jettu waan ta'eef direebarii ishiitiin ergaaf ishii birrii Hin dandeechu akkasillee ijoolleen Dubaayii keessa jirtan hin dandeessu. ishii maakii Okay, hayyaa dhugu. ganama qibaatii wayii sirraa bitadheen biiftuu Yaa bakka lakkoofsa kee as jalaan intinnaa jedhiitii nan erga ishii birrii 1,100 kuma tokko kan biyyaati. anasii birrii 150 anasii Kuma tokko 150 Itoophiyaa jechuudha. Kumaaf. Hayyaa dhugu. Galatoomii. Booloo si deebiseera ganama kootu ishii. ishii abbaa koo jabaadha sinis ishii waaqayyo sin faana yaa ta'u. Ayyee. Galatoomii. Innaa asumaan immoo ijoolleen Dubaayii keessa jirtan akkasitti fudhachuu hin dandeessu. Meeshaa jajjattanii birrii barii irratti birrii keessan ergitanii ani immoo siniin dabarsa jechuudha. Ayyee risiitii wanti risiitiin jaa miti akkaawuntii gis takka banaa namni akkaawuntii qabanne haa qabatu. Oromiyaa kookii dubbadhaa wanti risiitii nu garsiisaa lakkoomsa lama barreessanii sin galchi. Oromiyaa. Okay. Sabboontu. Ayyee warri seentan dhageeffadhaa. Sabboontu. Ayyee warri. Sagalii keessatti. Ni dhaga'ama dubbadhu. Maakii nagaan siniif haa ta'u hunduma keessaniif akkam jirtu? Nagaa siifillee. Alhamdulillah. Jiran nagaa kooti galata waaqayyoo Abudaabiin jiraanii nama iddoo kootti ergitanii namni harkaa fuudhuu danda'u jira. Ofii kiyyaa aadinaan mijatu waan ta'eef. Meeshaan ajajattu jira. Meeshaan ajajadhu hin qabu. Lookeeshinii ergaa waasaappiitiin namni yoo jiraate nama na ergaati namni dhufee na harkaa fuudhu. Seenaa karaa kanaa jechuudha qarshii qabattee jirta taanaan guyyaa feete jechuudha. Har'as bukkee dhaabbachuu dadhabde guyyaa siif mijate namatti kennite namni sii galchuu danda'a. Dallaalaa kee hiriyoota kee yookaan warra biyyaa. Abbaa keenya irratti nu galchii. Asii akkaawuntii namaaf kennaa hin jiru namarraa qarshii fuudhaa hin jiru ishee yoo dandeessa ta'e liqeeffadhu biyyaatii ergisiisee akkaawuntii hamma 1,100 haa ta'u 200 haa ta'u hamma humna kee abbaa keenya bukkee dhaabbadhu akkaawuntii sii kenninaa si jechuu fedhaayyuu.
Ani Saudin jira mobile banking garuu na fayyadama. Mobile banking Arabinyaadhaan jira afaan isaaniitiin naa bana waan ta'eef. Nuti gochuu hin danda'u namni tokko fuula deebisee keessa naa ergu. Hayyee bareedu. Addunyaa fuula deebisee. Resitii gubbaatti nan baasan. Isinii gabaa jiraanii Karaa keessa nan ergaaf. Resitii amma. ergiteetta Maakidha. Asirratti naa baasutu silkii kotta bal'aa. Warri meelaa ammaa galchee sila mobile bankingii hanqana laalaatiin himamee dhiifama. Laa amman ergaaf kennaadhaaf keessan. Ergiidhaan nu amaxxassu jechuudha. Isin erga. okay rakkoon qabu taadda dachinaa ergee ani immoo maxxansaa fi rakkoon Taashii meeqa gahee jira laalamee hanqa 200,300 taatu gaffa'uu qabna jechuu fedheeti. Hayyee. Eshi eebbifama hundumti keessanii abbaa keenya waaqayyo abbaan keenya sinaa jabeessinuuf jajjabaadha. Ani 15,000 galcheera ishee abbaan keenya sinaa jabeessinu. Risiitii nu barsiisu dandeessaa waan ta'eef halitti. Eshi qoos. Hayyee. Oromticha akkana horaa harkitanii akkuma oromticha kanatti gisee seentan usumaati risiita banaate akkana nu barsiisa akkana bakka maaliif sa'a akkam fudhanneef yaa dhiifama. Argamaa jira? Ishtii baasi maali? Dhaara baasee jira? Oromticha nu galateeffadha. Biyya tokko maqaa kiyyaan asumarraa akkaawuntiin irraa fudhatee qarshii 10,000 amma galchee gatii jiruuf naa mul'isi jedhee yeroo tokko. Hedduu galatoomaa. jettuu viidiyoo banteetta ta'uu danda'a seef yoo jette sii mul'ata ishee mul'achaa hin jiru nutti. Amma mul'ataan jiru. Keen mul'ata galatoom ishee oromticha kwaadhoo koo. Qaxalee mucaanuuf jiraadhu. Kana risiitii garsiisaa wanti keessanuu. Muubeen dhufee dhugaa rabbii muubee kwaadhoo koo. Duraan dursee abbaa keenya rabbi sabri isinii haa kennu. Gaddo obboleessa keenyaa nuufis gaddumadha. Muubee ababaatti suphee. 5,000 Itoophiyaan hangalchaa fi garuu an akkaawuntiin argine reefuma akkuma caarraan itti dhufe. Akkaawuntiitu keessaan naa ergitanii bareeda. Rakkoon qabu akkaawuntii amma siniif haa kaawwamu screenshot godhadha. Kennuu yeroo tokko akkaawuntii kaa'ii asumarraa marti keessan Onne viidiyoo itti nu agarsiisi kaa risiitii. namni 1,000 fi waan dayin hin mijanneef ta'a rakkoon qabu yookiin nutti waan dayi addunyaatti ergee addunyaan asirratti baasee siif mul'isuu danda'a. Kennuu yeroo tokko akkaawuntii banii kan eenyudha kennu? Mul'ata Nama asirratti ergee? yaa kan taaddalechi kun guddisiiti ilaala guddisii Inoo makush kan taaddalechi baasee jira. qarshii 10,000 ergitee jirti kuno. Waaqayyo sin biraa dhaabbatu. Akkasii galatoomaa rabbi isiniif haa kennu.